Akkan jirtan nageenyi badhaadhaa bakka jirtanutti nageenyi jaalalaa nageenyi gooftaa Yesuus Kiristoos isiniif haa ta'u. Ani obboleessa keessan Margaa Baqqalaa Guluu hojjetaa Wangeelaatiif faarfataa. Guyyaa har'aa Waaqayyo nu gargaaree carraa damsaa nu kennee guyyaa addunyaa kanarra jiraanne irratti guyyaa waan nu dabaleef Waaqayyo har'as akka isa tajaajilluuf carraa guddaa nu kenna. Bakka jirtanuuf biyya jirtanutti nageenyi keenya jaalalaa isiniif haa ta'u. Maarreedha guyyaa har'aa dubbii waaqaa keessaa mata duree tokko isinii qooda. Gara addunyaa kanaa namni hundi sababa malee dhumne jechuudha. Sababa malee dhalanne Waaqayyo namoota hundumaa gaaf dadu kaayoo mataa isaa yookiin maal akka inni hojjetu addunyaa kanarratti hojii isaa kenneera jechuudha. Gooftaan Yesuus Kiristoos nama hundi akka hojjetuuf dade. Kanaafuu bara lafarraa qabnu dhalootaaf yookiin biyyaaf maal akka hojjechuu qabnu dhalootni hunduuqa jiran nurraa maal akka barachuu qabanu hundi keenya qophoonnee akka jiraannu dubbii waaqaa keessaa ergamaan Paawuloosiin dubbatachuu yeroo hundaa hojii gaarii hojjetiisaaf akka filatan kan jedha. Kanaafuu allee guyyaa har'aa dubbii waaqaa keessaa mata duree tokko isinii qooduu barbaada. Ergaan guyyaa har'aa hin dabarsu lammaffaa dhalachuu jechuun maal jechuu mata duree jedhu irratti daqiiqaa xiqqaa dubbii waaqaa keessaa waliin ilaalla. Nam tokko lammaffaa dhalate kutaa wangeelaa keessaa lammaffaa dhalate gaafa jennu maal jechuu akkamiin lammaffaa dhalachuu danda'a nami jecha jedhu kana isin waliin qoodannaadha. Lammaffaa dhalachuu jechuun namni dhaloota gosa lamaatti jira jechuudha. Dhaloota gosa lamaatti jira. Tokkoffaa nami haadhaaf abbaarraa dhalata. Tokkoffaa nami haadhaaf abbaarraa dhalata. Lammaffaa immoo gooftaa Yesuus Kiristoos irraa yookiin sagalee waaqaarraa dhalata jechuudha. Namni haadhaaf abbaarraa dhiira yookiin durra ta'ee dhalata jechuudha. Nama lamatu dhalata tokko dhiira yookiin tokko durraa jechuudha nama. Kan itti aanu dhaloonni itti aanu dhaloota lammaffaa jechuun macaafa qulqulluu keessatti akka barreeffametti namni hafuura waaqaatiin dhalata jechuudha. Namni hafuura waaqaatiin dhalata jechuudha. Lammaffaa dhalachuu jechuun namni tokko fooniin dhalatee biyya lafaa kanarra jiraataa ture gooftaa Yesuus Kiristoos adoon fudhatin ture gaafa gara Kiristoosii dhufe onnee isaa qaraa ta'addaami duraanii san jijjiiratu lammaffaa dhalate jedhama. Lammaffaa dhalate jedhama. Lammaffaa dhalachuu jechuun maan jechuudha jedhuuf namni jalqaba haadhaaf abbaarraa dhalatee ture biyya lafaa kanarra deddeebi'aa ture gooftaa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu isaa godhee adoon fudhatin dura eega ture gaafa Yesuus Kiristoos fayyisaa lubbuu tiyyaa godhee fudhatu fayyisaa lubbuu ifii godhee fudhatu lammaffaa dhalate jechuudha. Kanaafuu born again jechuun namni tokko jireenya addaamii duraa keessaa gara jireenya addaamii isa lammaffaa ilma waaqayyoo gaafa dhufee isatti amanu lammaffaa dhalate jedhama. Kutaa wangeelaa keessaa wangeela Yohaannis boqonnaa 1:13 irratti akkas jedha. Isaan kun waaqayyo irraa dhalatan malee fedha dhiigaa yookiin fedha foonii fedha dhiiraa irraan dhalannee jedha. Eenyu isaan warra gooftaa Yesuus Kiristoositti amanan jechuudha. Namni onneen isaa bireek yookiin gaafa rifuu guddaa Yesuus Kiristoosiin fayyisaa jireenya nuu ta'eera, badii keessaa nu baaseera, sababa cubbuu keenyaa fannifameera, sababa cubbuu keenyaa bilisa nu baasisaa gara biyya lafaa kana dhufee foon dadhabaa ba'atee jireenya isaa bara baraasan sheeri nuu godhe gaafa jennee nama tokkotti innu fayyisaa dhuguma inni Yesuus jedhanii gaafa gaafatanu onneen isaanii lammaffaa dhalattee jedhama. Akkuma isinii qoode wangeela Yohaannis boqonnaa 1:13 irratti isaan kun waaqayyo irraa dhalatan malee fedha dhiigaa fedha foonii akkasuma fedha dhiiraa irraan dhalanne jedha. Dhaloota gosa lamaa isiniin jedha keessaa dhaloota jalqabaa fedha dhiiraa irraa dhalata jechuudha. Namni dhiigaa fooniin haadhaaf abbaa irraa dhalata. Dhalooti amma isiniin jedhu kun kan macaafa qulqulluu keessatti argamu gooftaa Yesuus Kiristoos irraa dhalata jechuudha. Ati lammaffaa dhalatteetta. Biyyoota garaagaraa keessa jiraattanii ergaa an dabarsaa jiru kana biyyoota garaagaraa keessa jiraattanii lallabaa jiru kana biyyoota garaagaraa keessa jiraatanii mata duree irra dubbachuu jiru kan ati itti fayyadamteetta. Onneen keeti lammaffaa dhalatteetti. Kiristoos waliin jirta. Akkasumas ergaa raajii Hisqeel 36:26 irratti raaga Hisqeelii 36:26 irratti Israa'eloonni wal qoodan addaan wal baasan saba sabaan mandara mandaraan qabeenyaan barnootaan beekumsaan wal qoodaniin duuba waaqayyo Israa'elootaan akkas jedhe an onnee haaraa isinii kenna. Onnee haaraa isinii kenna. Akkas jedheen onnee haaraa isinii kenna. Hafuura haaraallee isin keessa nan kaa'a.
Eegaa onnee akka dhagaa kana isin keessaa baasee onnee tiyya foonii yookiin onnee tiyya bareedduu, onnee tiyya qajeeltuu, onnee tiyya jaalalaa isinii kennaa jira. Namoonni lammaffaa dhalatan onnee Kiristoosii qaban jechuudha. Namoonni lammaffaa dhalatan nama jibban. Namoonni lammaffaa dhalatan ollaa yookiin mandara keessa jiraatan jaalala qaban jechuudha. Namoonni lammaffaa dhalatan warra dhaban gargaaran jechuudha. Lammaffaa dhalachuun baay'ee bareeda. Lammaffaa dhalachuun baay'ee namatti tola. Namoonni lammaffaa dhalatan karuma hundumaa karuma kamiinuu dhaban dhaggatan beekan wallaalan itti hirkatamu. Namoonni lammaffaa dhalatan Kiristoos fakkaatan. Haaleluyyaa. Ati Kiristoos fakkaata. Hojii kee biratti iddoo ooltuutti mandara kee keessa dubbiin kee sagaleen afaan kee keessaa ba'u yaadi kee Kiristoos fakkaata. Moo lammaffaa dhalatte moo hin dhalan? Namoonni lammaffaa hin dhalatin yaamicha isinii godha. Guyyaan lammaffaa dhalachuu arga. Onnee akka dhagaasan isin keessaa baasa. Onnee kiyya hafuuraa immoo isin keessa kaa'aa jedhe. Isaan addaan wal qoodanii, isaan wal jibbanii, isaan wal tuffatanii, isaan mandaraa adda baasanii, isaan wal hadhanii, isaan dabarsanii wal kennanii Waaqayyo waan hin jaalatiniif, onnee isaanii lammaffaa waan hin dhalatiniif, onnee teessan akka dhagaa kana isin keessaa baasaa. Qalbii jijjiirachuun lammaffaa dhalachuu irratti hundaa'a jechuudha. Namoonni lammaffaa dhalatan qalbii jijjiirataniiru jechuudha. Tokkoffaan onnee jaalalaa horatan jechuudha namoonni lammaffaa dhalatan. Lammaffaa yaada garaa isaanii geeddaratan yookiin yaada garaa isaanii jijjiiratan, waan hammeennaa yaadan, waan jibbaa yaadan, nama tuffatamu, nama hunduma ila tokkoon laalan, mandara keessa jiraatanutti jaalala agarsiisan namoonni lammaffaa dhalatan. Waldaan kiristaanaa keessa baay'een isaanii warra lammaffaan dhalatin baay'ata. Sabab isaa utuma lallaba dhaga'uun atuma faarfannaa gaarii faarsuu namoota jibban, hin hamatan, hin tuffatan, dabarsanii wal kennan. Kun warra onnee Kiristoosii hin qabne. Ati onnee Kiristoosii qabaadha. Obboleessa, obboleettii onnee Kiristoosii qabaadha. Onnee fira irraa dhalagtee hin qabaatin. Onnee mandara keessa guddattee hin qabatin. Namoonni baay'een gara maatii isaaniitti guddatan. Biyyoon keessa dhaladhe keessatti namoonni tokko tokko abuyyaa fakkaatu, eessumaa ishee fakkaatu jedha. Kasiiniti Kiristoos haa fakkaatu. Namoonni Kiristoos irraa dhalatan Kiristoos fakkaatan. Namoonni Kiristoos irraa dhalatan amala Kiristoosii qaban, jaalala qaban, tokkummaa qaban, garlaafiyyeedha namoonni Kiristoos irraa dhalatan. Inni abel fakkaata, abuyyaa isaa fakkaataa jedhan. Gara abuyyaatti guddachuu adoonteen gara isa mataa ta'eetti gara Kiristoositti guddatan namoonni lammaffaa dhalatan. Lammaffaa dhalachuu jechuun inni biraa jireenya bara baraatiif dhalan jechuudha. Jireenya bara baraa dhaggachiisaaf dhalatan. Warri lammaffaa dhalatan jireenya bara baraatiif dhalatan. Tokkoffaa Phexros boqota isaa 1:23 irratti Tokkoffaa Phexros boqota isaa 1:23 irratti isin sanyii baddu adoonteen sanyii hin banne sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jiraatutti hafuurraa dhalattaniittanii. Warri lammaffaa dhalatan jireenya bara baraa sanyii haaraa ta'anii dhalatan jechuudha. Sanyii baddu adoonteen sanyii hin banne sagalee Waaqayyoo isa jiraataaf isa akka jiraatutti hafuurraa lammaffaa dhalattaniittanii jedha. Warri lammaffaa dhalatan sanyii gaariitti isaan keessa jiran. Mandara keessa jiraatanu, ollaa keessa jiraatanu, maatii keessaa dhalatan keessatti fakkeenya gaarii agarsiisan jechuudha. Warri lammaffaa dhalatan. Kanaafuu warri lammaffaa dhalatan onnee Kiristoosii qaban jechuudha. Onnee jaalalaa qaban jechuudha. Onnee tokkummaa qaban jechuudha. Biyya hundumaa saba hunda duratti jaalala agarsiisan jechuudha. Sanyii badda adoonteen sanyii hin banne sagalee Waaqayyoo isa jiraatuuf isa bara baraan akka jiraatu hafuurraa lammaffaa dhalattaniittan jedha. Kanaafuu namoonni lammaffaa dhalatan karaa hundumaan ilaalcha gaarii qaban jechuudha. Ilaalcha namatti tolu, ilaalcha mandara keessa jiraatanutti tolu, ilaalcha riyaa isaanii bira fudhatama qabu, ilaalcha maatii isaanii bira qabu, amala jijjiiratan warra lammaffaa dhalatan. Nama dadhaban gaafatan warri lammaffaa dhalatan. Nama dhabaniif kennan warri lammaffaa dhalatan. Warra dadhaban jajjabeessan namoonni lammaffaa dhalatan. Kanaafuu warri lammaffaa dhalatan kun onnee Kiristoosii qaban jechuudha. Warri lammaffaa dhalatan kun onnee Kiristoosii qaban jechuudha. Namoota biratti waan gaarii agarsiisa.
Namni hin banne eenyu waan jedhu isin dhaabsise. Namni hin banne yookiin namooti hin banne eenyu? Tokkoffaa warra lammaffaa ilma Waaqayyoo Kiristoos irraa dhalate. Lammaffaa erga lammaffaa dhalatanii onnee isaanii jaalala Kiristoositiin qabanteen duuba ilma Waaqayyoo fayyisaa lubbuu ifi godhanii warra fudhatan jechuudha. Namoonni kun hin badanan bara baraan akka jiraatan akka isaan hin banan macaafa qulqulluun yookiin kitaaba qulqulluun hin dubbata jechuudha. Ergaa isinii qoodaa ture tokkoffaa Phexros 1:23 irratti isaan bara baraan akka jiraatan yookiin akka hin banne sanyii bara baraa akka ta'an addunyaa amma dhufana keessallee taranii addunyaa itti aantulle jireenya gaarii keessa akka jiraatan kitaaba qulqulluun dubbata. Kanaafuu nuti dhaloota bara baraan jiraata. An nama bara baraan Kiristoos waliin jiraatu. Sababni isaa Kiristoos irraa lammaffaa dhaladheera. Hojiin lammaffaa dhalachuun fedha kennaan adoonte fedha Waaqayyoo qofaan raawwatama jechuudha. Kitaaba qulqulluu keessa abboon gara kiyya yoo harkisin eenyullee gara kiyya dhufuu hin danda'u jedhe Yesuus Kiristoos. Warri gara kiyya dhufan immoo gara alaatti hin ba'an jedha. Kun hojii kennaanii hojii Kiristoos fannoo irraan hojjate. Hojii Kiristoos hojjate dhiiga Kiristoosii jigeen gara isaa akka dhufnu nu eeyyamame jechuudha. Kanaafuu obboleeyyan kiyya firoota kiyya bakka jirtanutti ergaan guyyaadhaa isinii qoodu namoota bira ooltan mandara keessa jiraattan yookiin saba keessa jiraattan fira keessa jiraattan biratti ergaa lammaffaa dhalachuu namoonni lammaffaa dhalatan fakkeenya akkamii qaban bifa akkamii qaban oolmaan isaanii yookiin ollaan keessa jiraatan mandarri keessa jiraatan maal fakkaata ka jedhu adda baafastanii akka beektan ergaa kiyya isinii dabarsa. Yesuus Kiristoos deebi'ee dhufu. Namoota dubbii jireenyaa kana dhaga'iniif, namoota marroo lammaffaa dhalachuu kana dhaga'iniif, namoota fayyinaa kana dhaggatiniif ergaa kana akka dhaqqabsiistan jaalala Waaqaatiin isin gaafadhaa. Biyya jirtanuuf lafa jirtanu irratti maqaa Yesuusitiin barriif jireenyi keessan haa eebbifamu. Eebbifamaa isiniin jedhaa. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Lammaffaa dhalachuu kana dhaga'iniif, namoota fayyinaa kana dhaggatiniif ergaa kana akka dhaqqabsiistan jaalala Waaqaatiin isin gaafadhaa. Biyya jirtanuuf lafa jirtanu irratti maqaa Yesuusitiin barriif jireenyi keessan haa eebbifamu. Eebbifamaa isiniin jedhaa. Barri keessan jireenyi keessan haa eebbifamu. Ogeessa kaameraa